Kabir Hussein Waaqoo godina Arsii aanaa Heexosaa ganda qonnaan bulaa Gaabee jedhamutti abbaa isaa obbo Waaqoo Harqaa fi harmee isaa Kitaabee Edanoo irraa bara 1940 kan dhalatan yoo ta'u amma umuriin isaanii barnootaaf ga'utti masgida ollaa isaanii argamutti madarasaa barataa Quraana qara'uun barnoota saayinsii hanga kutaa 8tti iddoo dhalootaa isaanii kanumatti xumuran. Gama barnootaan cinatti of utubuuf jechas koffiyyaa warra musliimaa harka isaaniitiin dha'uun gurgurtaa saantimoota walitti funaanuun qarshii 80 akka horatan ka'umsa daldalaa kaapitaala isaanii kanuma akka ta'e kaasuun qarshii 80 kana magaalaa Hurutaatti buna, ashaboo, sukkaara, huccuufaa bitanii hawaasa ganda isaaniitti geessuun daldala fooyyee keessa seenuun suutaan qamadii qotuu akka eegalan jaalleen isaanii Sheek Jamaal Muusaa ragaanuuf bahu. Kabir Hussein jidduu bara 1960 magaalaa Hurutaatti daldala qamadis eegalan. Ammas dudumaan gara magaalaa aduun keessaa hin dhine Adaamaatti caanii waldhaansoo cimaa taasisaniin gara industiriitti darban. Magaalaa dheeraatti warshaa zayitaa dhaabanii fi loon gabbisuunis hojii dachaa kan isaan uummatanidha. Bara 1969 bakka jireenyaa isaanii magaalaa Adaamaa godhachuun wal morkii jireenyaa keessa seenanii qabsoo itti fuufuun kufaatii sirna dargii bara 1983 carraa labsii gabaa bilisaa biyyaa fayyadamuun miiltoo yookaan sharika isaanii addee Makkiyaa Maammiyyoo fi Kamaal Abdul Qaadir wajjin garee hojii makaanaayizeeshinii eegaluun qonnaan bultoota Arsii fi Baalee biratti maqaa gaarii horataniiru. Qonnaan bultoonni bu'aa kombaayinarii fi tiraaktaroota kanarraa argataniin gara qonna ammayyaatti yookaan koomershaal faar hektaarota 1000 lakkaa'aman qotataniiru. Kanarraa ka'uun industirii irra darbee gara biyya alaatti ce'uun dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa kanneen akka World Food, Save the Children, CRS, Neutral World, DPPC fi kan kana fakkaataniif dhiyeessuun dhaabbata filatamaa ta'anii jiru. Haaluma wal fakkaatuun Wallaggattis boqqolloo oomishuun biyyoota garaagaraatiif dhiyeessaa turan. Akkasumas oomisha abaaboo irratti hirmaatanii turan. Gootichi Kabir Hussein qabeenya horatan kana rakkoo hawaasa keenyaa jiddu galeessa gochuun namni keenya dhibeef hin du'u jechuun hospitaala biyya keenya irra darbee Afrikaatti dorgomaa ta'e magaalaa Adaamaatti ijaarsuun hojjettoota 90,000 hojii uume. Warra humna hin qabnee fi buqqaatota bilisaan waldhaanaa har'a ga'e. Kolleejjii isaa hojjettootaa fi barattoota hedduu qabu nuuf dhaabuun wabii fayyaa keenyaatiif ta'uun Adaamaa General and Medical College kaa'anii darbanii jiru. Yeroo dhukkubsatan irraa kaasee ilmi isaanii Dr. Muhammad Kabir Hussein akkuma doktaroota kaaniitti isaan yaalaa tureera. Garuu doktorri ni yaala malee lubbuu isaanii du'arraa oolchuu hin dandeenye. Kabir Hussein jaallan isaanii muraasa duukaa ta'uun warshaa daakuu weeb jedhamus qabu. Dhaabbilee hojii biizinasii isaanii kan biroo kaampaanii Odaa Sheer miseensa jalqabaa ta'uun hundeessuun akka hojii eegaluuf kaka'umsa guddaa kan qaban Baankii Intarnaashinaali Awaash, Kubbaaniyyaa Inshuraansii Awaash, Baankii Intarnaashinaali Oromiyaa keessatti hundeen sochoosuu keessatti nama hangafaati. Namoota biyya kanaa sabaan lagaan amantaan korniyaan otoo hin qoodin nama dhuunfaa fi mootummaa birattis nama aantummaan ofitti nama qabanidha. Gama qabsootiinis yeroo gaafii mirgaa sabni keenya kaasaa ture keessattis waldaa wal gargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti gahee leencaa taphataniiru. Namoota qabsoo keessatti miidhaman karaa dinagdee siyaasaa hawaasummaa akka deeggaraa turan keessa beektonni ni dubbatu. Kabir Hussein Oromoo irras darbanii saboota sablammoota waliin jiraachuu keessatti ta'e mootummaa fi namoota dhuunfaa qaamota siyaasaa biroo fi biyya alaa birattis ulfeeffamoodha. Kanaaf kabajaa fi jaalala qabaniin biyyoota alaa irraas badhaasota adda addaa argataniiru. Kabir Hussein yeroo jireenyaa addunyaa tanatti dabarsaniin abbaa qabeenyaa fi jaalalaa qofa osoo hin taane abbaa maatii ijoollee 15, dhiira 7 fi shamara 8 yoo ta'an nama kamuu caalaa manneen barnootaa sadarkaa kamuu caalutti barsiisuun dhaloota rakkoo furu akka ta'anitti barsiisanii nuuf dhiisanii jiru. Xumura irratti waamicha gooftaa namni hafuu fi hambisu hin jirutti dhalatanii waggaa 72tti gooticha guyyaa kabajaa gootota ebila 27 bara 2012 du'aan addunyaa tanarraa boqotanii jiru. Kabir Husseiniif caffee warra jannataa hawwaa maatii firoottan jaalleewwan isaanii fi kabajamtoota firootaa biyya keessaaf alaatiif jajjabina hawwina.